Atleet Tigist Asaffaa akkuma beekamu dorgommii maaraatoonii Berliin bara 2023 mo'achuu qofatoon ta'e reekardii addunyaa daqiiqaa 2 fooyyessuu dandeesseetta. Duraan dursee baga gammadde. Okay, galatoomii baga wajjumaan gammarre. Egaa akkuma beekamu dorgommii kana mo'achuun waan guddaadha. Seenaa haaraas galmeessuu waan guddaadha. Walumaa galatti haala dorgommichaa natti himi. Arra waaqayyoof galanni haa ta'u dorgommii arraatiin baay'ee gammadeera. Riikardii cabsuu kootiifis baay'ee gammadeera. Yeroo hunda hojii cimaan hojjedhe. Riikardiin kun immoo na tagabbaa jedheetiin yaada. Baay'ee gammadeera. Akkamitti gara fiigichaatti seenteeti? Gara fiigichaatti mana barumsaatiin jalqabe dhugaa dubbachuuf eenyuyyuu ilaalee hin jalqabne tasaxoo guddaan qaba. Mana barumsaatti finfinnee dorgommiin jirayyuudha. Achirratti hirmaadhe tokkoffaan bahee 100 fi 200 irratti hirmaadhe akka carraa ta'e warqii 2 fide achumarraan jalqabe. Akkuma beekamu fiigicha meetira 800 gabaabaatiin beekamaa turte. Akkamitti gara maaraatoonitti seenuu dandeesse? 800 fiigayyuudha. Dorgommii dhumaa yeroo irratti fiigayyuudha 800. Achiin lukni kiyya na dhukkube ispaayikii gochuu hin danda'uyyuudha. Kanaaf jedheetiin gara meetira dheeraatti dhufe. Egaan kanaa booda Paarisiin ni eegama. Akkuma beekamu atleetonni riikardii fooyyessan addunyaa irratti beekaman fiigicha baay'een fiiganiiti. Haalli qophii keetii maal ta'a kanaa booda? Haalli qophii kiyyaa biyya bakka bu'anii deemuun baay'ee cimaadha. Akka dhuunfaatti hin salphatu. Garuu kanarra cimee amma limdii baay'ee fudhadheera. Kanarra cimee shaakala koo sirriitti hojjedhe kondiishinii koo sirriitti eegee waaqa wajjin kana caalaan fida jedheetiin yaada. Egaan atleet Tigist Asaffaa maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaatiin baay'ee si galateeffannaa turtiin hojii turteef. Ani galata guddaan siniif qabaa. Nuuf jabaadhaan jedhaa, nu cinaa ta'an jedhaa galatoomaa.